Wow! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oromoon Ingilish dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoos jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana haa daawwannu. Let's start. I would have bought a car. Yeroo baay'ee wantoota gochuufin garuu osoo hin fedhiin hafne ani akkana gochuu nan fedhan ture. Fedha akkasiin qaban ture actually wanticha hin godhin hafneerra. So wanna sana osoo hin godhin hafne atoon akkana godheera ta'e immoo fedha isaan qaba ture jenna. Kanaafuu fakkeenyaaf konkolaataa bituuf fedhan qaba ture. Konkolaataa bituudhaaf fedhan qaba ture jechuu barbaanne I would have bought a car. I would have bought a car. Kana keessatti akka fedha qabnu akkuma kanas immoo fedhi sun immoo kan darbe ta'uu isaa kan ibsitu would have plus verb 3 asirratti kan baay'ee bought fayyadamuun keenyi osoo hin godhin hafuu keenya ibsa. Would have kan jedhu kun immoo fedha qabaachuu keenya ibsa jechuudha. Kanaaf would have kan jedhu fayyadamne itti aansee verboota jiran jijjiiruutiin akka kana gochuuf fedhan qaban ture. Fedha akkasiin qaban ture. Garuu godhina nafe jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf I would have gone there. I would have gone there. I would have gone there. Achi deemuudhaaf fedhan qaban ture. Bakka ta'e wayii hiriyaa keenya waliin yeroo haasofnu iddoo ta'e wayii osoo hin deemin hafneerra yoo ta'e ani iddoo sana deemuudhaaf fedhan qaban ture. Akkuma sila jedhe hin deemne jechuudha. Namichi bakka sana waan hin deemneef garuu bakka sana deemuuf fedha akka qabu haasaa jira jechuudha. Achi deemuudhaaf fedhan qaban ture jechuu barbaanne I would have gone there. I would have gone there jechuu dandeenya jechuudha. Meesin immoo isheetiin fuudhuudhaaf fedhan qaban ture. Actually hin fuune namichi ishee fuudhuudhaaf fedhan qaban ture jechuu yoo barbaade namni tokko mee afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Isheetiin fuudhuudhaaf fedhan qaban ture. Actually hin fuune garuu fedha akka qabu ibsaa jira. So afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Inni lammaffaan immoo should have kan jennudha. Should have immoo necessity dirqama. Would have fedha qabaachuu keenya kan inni ibsu. Should have garuu baay'ee dirqama wantichi. Dirqama ta'uusaa akkas gochuun qaba ture. Verbi 3 gaafa itti daanu dirqama akkas gochuun qaba ture jechuu keenya ibsaa jira. Fakkeenyaaf dirqama maallaqa qusachuun qaba ture jechuu yookaan you should dirqama maallaqa qusachuu qabda turte jechuu barbaan you should have saved money. You should have saved money. Namichi hin qusanne jechuudha. Garuu qusachuu qabda turte jechaa irraa jechuudha. You should have saved money. You should have saved money jechuu dandeenya jechuudha. Asitti should have kan jettu kun dirqama ta'uusaa namichi fedhaan yookiis immoo jaallatee sun taane dirqama gochuu qaba ture. Garuu hin goone jechuudha. Yeroo baay'ee recommendationidhaaf akkana godhi wantichi waan dirqamaati yoo ta'e should kan jedhu ni fayyadamna. Fakkeenyaaf akkas gochuu qabdaa jennee kanuma ammaayyuu waan darbe sun taane fayyadamneen you should save money jechuu dandeenya jechuudha. Verbi waan jijjiirre. So you should have saved money jechuu yoo jenne dirqama qusachuu qabda turte jechaa jirra jechuudha. You should have learned English. You should have learned English. Dirqama afaan Ingiliffaa barachuu qabda ture. Namichi hin baranne. Sababii namichi hin baratiin jiruudhaaf dirqama garuu barachuu qabda turte. Dirqama ture si'eef afaan Ingiliffaa barachuun jechaa jirra jechuudha. Akkana jechuu barbaanne should have irratti verbi haasa'uu barbaanne sana verbi 3 isa dabaluutiin haasa'uu dandeenya jechuudha. You should have learned English. You should have learned English. You should have learned English jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha?
dirqama akkas gochuu qabda turte jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin dirqama tole jechuu qabda turte namichi hin jenne. Otoo hin jedhin hafeera. Garuu dirqama tole jechuu qabda turte. Wantichi waan gaarii ture. Dirqama tole jechuu qabda turte jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomenti jedhanuuf ka'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. I could have saved money. I could have saved money. Could have kan jedhu kun immoo akka would have fedha qabaachuu keenya osoo hin taane akka should have immoo dirqama osoo hin taane could have kun hin dandeenye ture. Waan dandeenyudha. Just yeroo qabnaa humna qabnaa maallaqa sanas ni qabna turre kana gochuudhaaf. Garuu hin godhin hafneera. Ani maallaqa qusachuu nan danda'a ture. Hin qusanne jechuudha namni kana haasaa jiru. So akkana jechuu yoo barbaanne ani maallaqa qusachuu nan danda'a ture. Sorry, jechuu yoo barbaanne I could have saved money. I could have saved money. Jechuu dandeenya jechuudha. Maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Nan danda'an ture jechaa jirra jechuudha. Kanaaf could have kan jettu kun danda'uu keenya ibsiti jechuudha. Danda'uu keenya akkas gochuu akka dandeenyu kan ibsu hima kana keessatti could ishee jettu kanadha. So could have plus V3 yookaan verb 3 gaafatti daballu wantichi ni dandeenya garuu hin godhin hafneerraa jechuudha. Waa'ee yeroo darbee wanta darbee wanta dur nu darbe sanadha kan nuyi haasaa jirru jechuudha. I could have saved money. I could have saved money. Yoo jenne maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Garuu hin qusatiin nafi jechaa jirra jechuudha. Hin qusatiin nafi jechaa jirra jechuudha. Inni kabraa I could have learned English. I could have learned English. I could have learned English. Yeroo itti afaan Ingiliffaa barachuu dandeenyu ni qabna. Akkuma kanas maallaqa nu gaafatu ta'e maallaqa sana gochuu dandeenyu ni qabna. Wanta hundumaa ni qabna. Garuu afaan Ingiliffaa hin baratiin maal ta'eera? Hafneerra. Ani afaan Ingiliffaa yookiis Ingiliffa barachuu nan danda'a ture. Jechuu barbaanne I could have learned English. Hin barannee jechuudha. Namni kana haasaa jiru afaan Ingiliffaa akka hin baratiin haasaa jira jechuudha. Wanticha garuu barachuudhaaf fedhanii qabaa jechuudha. Akka kanaatti gochoota akkasii yookiis wantoota akkasii haasa'uu yoo barbaanne I could have plus verb 3tti daballee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. So mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin namni tokko qorumsa hin darbine intaraansii haa ta'u, eegzitii haa ta'u, ministirii haa ta'u, qormaata kamiyyuu haa ta'u, qorumsa sana darbuu nan danda'a ture. Hin darbine garuu namichi qorumsa sana hin dabarre. So qorumsa sana darbuu nan danda'a ture jechuu barbaade afaan Ingiliffaatiin akkam akka jedhu koomenti jala nuuf ka'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section.